Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota reediyaa Adamtiyuub. Akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabaja bakka jirtanitti si dhaadhaquuf jecha egaa irraa waan nama kofalchiisu tokko qabadhee isiniif dhiyaadhe fi waan sila barbaachisaa ta'ee xiqqoo yaadudha. Egaan dursee reediyaa Adamtiyuubii akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf badhaadhaa kan waa hunda qabu simbira haa ga'u isiniin jecha namoonni YouTube channel Kiyaa Faayidaa taatan subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Egaan hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa kooti irraa barattanii bashannantanii waan baay'ee of keessaa qaba waan ta'eef jechuudha. Egaan maalinni biyya Suudi Arabiyaa keessatti hin beeytanii wanti ta'amaa jiru waan ajaa'ibaati, waan baay'ee nama kofalchiisudha, waan baay'ee garaa nama nyaatulleedha. Akkuma ammaan dura isiniif himee turetti Suudi Arabiyaa keessatti ijoolleen dallaalaa dubartii dirqamaan gudeedanii itti ulfeessanii sana booda karaa makiinaa irratti gatanii deemaa turanii har'a garuu qeerroo Suudii raajii dalaganii, raajii waan baay'ee nama kolfisiisu dalaganii. Innis maal inni sila osoo ittiin deebiin dura mee osoo achiin dhaqin dura bara akkam keessa hin jirra jedhanii baruma akkam keessa jirra yaa jara kenna. Bara ilmi namaa harree ta'ee harreen akka ilma namaatti yaaddu keessa jirra bara. Maaliif? Mee namni illiinaa kamiin sammuu kamiin jaartii nama dhiira gadhee jaartii nama osoo dubartiin ardii kana guuttu dubartiin ardiin kun muluun dubartiidha, addunyaan kun muluun dubartiidha. Addunyaan kun muluun dubartiin jirtu jaartii namaa adamsuun, jaartii namaa jananii wal qunnamuun maal inni waan akkanaa kun isa qofaa miti. Dubartiin illee maqaadhaaf heerumtee dhiirsi osoo jala jiru sammuu akkamiitiin dhiira biraa jala ciisti. Xiqqoo sheemii waan jedhamu wayii isii keessa hin deemu, sheemii qaanyii saalfini wayii keessa hin jiru. Dhiirsummaan isii sun ija dura dhufu akkam dhiira biraa jala ciisti odoo dhiirsa manaa qabdu. Waanuma dhiirsi isii manatti godhu san godhaa barsuun illee maali wanna bilginnaan fokkinnaan akkana cimliqinnaa dhallee safuudha, safuu Oromooti. Safuma addunyaati amantii kamuu keessattuu neeyyamu waan akkanaa bilginnaan. Osoo jaartii qabdu, osoo jaarsa qabdu deemtii kabiraa jala gaafa bargaanfattu sheemii guddaadha, waan jibbisiisadha. Biyya Suudi Arabiyaa keessa waan akkasiitu baay'ata. Kun osuma kanaan jiru har'a na kofalchiisee rabbi haa yaatu wanni isaan hojjetan sun. Viidiyoon sun baay'isawee yuutuubiin na adabadheetti malee isiniin poostota ture beektanii. Facebook kiyya jala dhaqaa laala. Facebook peejii kiyya jala dhaqaa laala viidiyoo raajii. Suudi Arabiyaatti nama jaarsa fi jaartii nama jaartillee yookaan dhiira fi dhalalleen kunis ka jaartii qabu isiinis ka dhiirsa qabu osoo wal qunnamu wal bira qaban walirratti qaban. Ila raajii ajaa'iba bara. Innis jaartii biraa qaba. Isiinis dhiirsa achuma keessaa qabdi. Fagoo miti bara achuma keessaa qabdi. Dhoysee achi jala dhoysee gaafa inni ijaazaa buufatee irratti bahee itti taphatafu qorannaan irra ga'e kaalaan. Ijoollee Suudi Arabiyaa amma dura wanna kana balleessuuf waan hojjetaa jirtuuf haala fokkisaa ta'een qaban. Qabuu keessallee namni tokko hin qabne. Oromoon kutaa 11 yaa'ee qabanii harka isaanii akka isin argitan kanatti siifi isallee duubatti hidhanii viidiyoo irraa waraaban. Salphinni gada caalee maaltu jira? Sheemii guddaa lubbuudhaan du'u. Sila dubartii hojii si qabanii sheemii qabu. Sila namoota nagayaa tokko hojii si qabanii sheemii qabu jaalala. Garuu jaartii namaa hojii si qabu. Dhiirsa namaa hojii si qabu. Sheemiin guddaan kana caalaa eessa jira yaaqi. Jaartii namaa taatee ka biraa gaafa sitti fincaanu caalaa sheemiin maaltu jira yaa jira kenna. Waan baay'ee saalfachiisadha kun. Gaafa akkasitti hidhamtee viidiyoo sirraa waraabamu ati kana booda deebiteetiin ija maalitiin maatii kee ilaalta, ija maalitiin jaarsa kee deebitee ilaalta, bultii teessuudha akkam taati yaati. Maali yaa jara kenna yoo jaarsuma keessan itti fixattan, maali yaa yoo jaarti matee itti fixattan, maali wanni bilginnaan hangana ga'e kun. Amma ani achirratti beeytanii xiqqoo waan nagaraara yaadu tokko jira. Namni badiin qaba jedhaa yaadu mucattiisan dhugaa rabbiititti mucattiin sun badii qabdi jedhee yaadaani. Maaliif?
jaarsan qabu faa jechuu ni dandeessi. Ani baay'isawee waan akkasiisa shakke. An jaarsan qabu jettee faa bira dhaquu dandeessi. Inni biraa osoo jaarsa qabduu iyyuu waan akkasiisa yaadunuu iyyuu bilkinnaa guddaadha. Dhiirri maal rakkate dhiira jechuun hin beeytan sareedha dhiirri. Jaartii namaa ta'uu miti yoo ati waan biraatis taate haywaan illee ati taate sin dhiisu. Walaakin garuu isiidha sirriitti kasila illinaan waqasuu qabu dubartiidha waan taateef isiitu waa'ee jaarsa isiisan yaaduu qabdi turte. Har'a gaafa akka kanaan miidiyaa irratti harki duubatti hidhamee akka sareetti isaan tumaan haasofsiisan caalaa wanni sheemin hin jiru. Kan dhiiraa homaayyuu miti ani kan isiitu garaana nyaadde. Yeroo tokko xiinxalummoo viidiyoo suni beeytanii waan qirna jee jira. Oromoon safuu qabdi. Viidiyoo isaanillee haala suukaneessaa godhan xiqqoo. Qabuun isaanii waan gaariidha. Haalli isaan itti hidhan suni haala fokkataadha. Nama biraa jiilchuufillee hin godhama garuu akka sanitti hin turre. Qabaniitumaan aadii harkuma duubatti hidhanii tumuu ture. Garuu harkaa fi miila akka horii wannoo makiina irratti fe'uu godhanii akkanatti hidhanii harkallee duubatti hidhanii gochuun sun xiqqoo isii madaalan kaasu. Gaarii miti. Nuti aadaa arabaatiin miti kan bullu. Nuti safuu mataa keenyaa qabna, aadaa mataa keenyaa qabna. Wanti akkis isin goota sun aadaa arabaati. Aadaa arabaatitti asii gadi si awwaalanii yoo waan baalagee goote asii gadi si awwaalanii mataa kee cafan dhagaadhaan. Isaa miti. Oromoon aadaa mataa of danda'e qabdi, seera mataa of danda'e qabdi, safuu of danda'e qabdi. Qabuun keessan gaariidha. Laal jara walirra qabuun keessan waan baay'ee fudhatama qabu. Walaa garuu immoo haalli sun xiqqoon ulfaata. Sanuu viidiyoo irraa waraabdan. Xiinsammuu namaatiifis yaadamuun gaariidha beektanii. Anan fakkeenyaaf mumkin mucattiin suni jaarsa qabaatu dhabuu natti himuu dhabuu dandeessi. Hin qabu fa'a naan jechuu dandeessi. Innis immootu niitiin qabu fa'a jechuu ni danda'a. Hin beekamu. Sinii galee qabaniitumaan sila tarkaanfii barbaachisu hanga muraasa irratti fudhatu gaarii ture malee haalli sun xiqqoosii qirna jedheera. Maa gootan jechuu osoo hin ta'in hanga tokko natti ulfaate. Akka baay'ee darartanii ICC miti taatanii beektanii akka waan wannoo abba torbatti nama fixee wayii gocha suukaneessa waan jedhamu san gootan duubatti ilma namaa harkaa fi miila sit godhanii tushaayidhanii nama agas baay'atu itti yaamanii nama itti yaamuu qofa osoo hin taane liivii irraa waraabu sun xiqqoo qirna jedhe. Inni biraa garuu dallaalli hattuun akka jiiltu namni jaartii namaa olii gadi ari'oo akka jiiltuuf bareeda dhammootu gartee nama akka gaafkaan daa'imatti ulfeessee karaa makiina irratti gatee deemu mallaqa nyaatee karaa makiina irratti ulfeessee deemu warra akkasiisan gaarii dhalaal waan akkasaa yoo argan Suudi Arabiyaa bakka maadii dawaasir moo maal jedhamu sanitti hattu akkanaa jabaadhaa qaba. Qabuun keessan baay'ee barbaachisaadha. Haaluma barbaachisaa ta'een immoo tarkaanfii fudhaa tarkaanfii keessa taree osoo hin ta'in haaluma barbaachisuun hin jiraa miti. Akkuma yerootittis ta'e akkuma biraatitti waan akkasii gaafa fudhattan namatti tola. Sinii galee malee suukaneessaa sanillee osoo gochuu baatanii tola. Baay'ee ajaa'ibaani garuu ajaa'iba natti ta'e viidiyoo san namni barbaadan viidiyoo san yoo akka tasaa namni ilaalle jiraatte feesbuukii abaawutii kiyya jala seeni abaawut ka jedhu jala seentee kaate feesbuuk peej ka jedhu jira peejii san gadi tuyxa gaafa peejii gadi tuyxu peejiin kiyya sii dhufaa achi jalatti viidiyoo san laalta viidiyoon ka ajaa'ibaati baay'ee tumaa miti ka hidhaa miti duubatti yuutuubiin nama adaba waan akkasiisan beetanii kanaaf gubbarratti isinii fiduu didee feesbuuka jalatti akka hordoftan abdii qaba namni feesbuukii hin fayyadamne yoo jiraatte immoo gama jalaatti na dubbisiisee agarsiisa gocha suukaneessaa ta'uusaa gocha ajaa'ibaa ta'uusaa si agarsiisa soo biyya jirtanitti hattuu akkanaa qabuu jabaadha sirriidha hattuu qabuun bareedadha nama jaartii namaa guyyaa adiidhaan qabeetiniin irra bahu nama osoo dhiirsa qabu waan akkanaa godhu gurra isaa qabaatanii gadi yaasaa biyya hundarraafu garuu biyyi itti baay'atu Suudi Arabiyaa kana Suudi Arabiyaatti jabaadhati waan kana halkanii guyyaa irratti hojjedha hattuu of keessaa balleessa suutatti adaba garuu suutatti adaba akkuma Oromoon nama adabdutti adaba malee akka Arabaatitti suni waan biraatti suni aadaa nama biraa hordofuudha waan biraatti kuni hirraan eegamu jedha arreedii Adam Tiubii hattuun ni baati qabsoon itti fufaa nama shamarran dararullee
Namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuun irraa fatina qophii irraaf qabu xumuree jira. Fayyaanaa ta'aa nageerra oola.